Kibxata gurraan dhala 15 bara 2022 biyya keessaf alarraa furguggee torbaanii hordofuuf kanneen nu eegaa jirtan daawwattoota keenya jaalatamoo akkam jirtan an Badrii Yusuf qopheessan sagantaa kana ogeessi kaameeraaf teknika keenya Abdii Jamaal ammoo nafaana jira haga xumuratti akka nufaana turtan kabajaan isin afeerra kun qophii furguggee torbaaniti. Erga sadaasa afur bara 2020 as Itoophiyaan lola beelaa fi jeequmsaa siyaasatiin raafamaa jirti. Biyyattiin warraa isaa adda durummaa qeerroof qarree Oromootiin sirna abbaa irree EPRDF TPLF masaraa Minilik irraa ajajaa ture jalaa erga bilisa baateen booda gartuu ganna 27 dabre TPLF tajaajilaa tureen dhaalamte. Gareen harka dhiigaa kun waan tawbatee fakkaate dhiifama gaafatuun ganna 27 dabran keessa badiilee hojjetan amanuun deeggarsa siyaasaa yeroo itti bitatu argatee ture. Muummichi ministeeraa Abiy Ahmad uummattoota Itoophiyaa bilisummaa hawwaa ture gurmaa'ee waan fedhe deeggaruu fi mirga yaada fi bilisaan ibsachuuf dheeboteef abdii ta'ee ture. Garuu oolee osoon bulin paartii mataa isaa hundeeffatuun falaasama ida'amuu je'uun biyyattii daranuu adda diige. Kaaba Itoophiyaatti sababa maadhee waraanatu TPLFin haleelamee je'uun halkan gurraacha lola labsan muummichi ministeera Abiy lola eegalchiisan kana ammoo torbaanota sadii keessatti xumurree jechuun hawaasa biyya keessa fi idil addunyaatti himan. Paarlamaan biyyattii ammoo humnoota finciltoota waraana bilisummaa Oromoof TPLF galmee shororkeessaa keessatti himatuun aggaammii haleellaa seera qabeessa taasisuun haala mijjeesseef mootummaa Abiy Ahmadiif. Labsiin paarlamaan Itoophiyaa labse kun ammoo finciltoota waraana bilisummaa Oromoof TPLF tumsa uummatuudhaan mootummaa Itoophiyaa waloon akka lolaniif carraa ta'eefii jira. Ammas taanaan TPLF Afaar keessatti waraanni bilisummaa Oromoo ammoo kutaalee Oromiyaa garaagaraa keessatti mootummaa Itoophiyaa waliin wal lolaa akka jiran himama. Bara 2020 keessa humnoonni mootummaa addatti kanneen naannoo Amaararraa bobbaafaman raayyaa ittisa biyyarraa hayyama argatuudhaan Tigraay keessatti lammiilee nagaa irratti yakka ajjeechaa gudeeddii fi saamicha hamaa raawwatanii turan. Dhiittan mirga namoomaa hamaan Tigraay keessatti humnoota kanneeniin raawwatame jechuunis dhaabbileen mirga namoomaaf falman himaa turanii jiru. Waraanni Eertiraatis as keessatti hirmaannaa addaa qaba. Muummichi ministeera Abiy Ahmad garuu osoo namni tokkolleen hin ajjeefamin lola kaaba Itoophiyaa naannoo Tigraay keessatti eegalchiisan kana guduunfine jechuudhaan hawaasa addunyaatti oduu waraana keessatti hin dhagamiin dubbatan. Garuu warri biyyee arraabne kaanee je'u gareen TPLF turtii ji'oota 8 booda haala hin yaadaminiin if gurmeesse humnoota mootummaa booqannaa dhorge. Tigraay keessatti mootummaan Itoophiyaa ammoo dura dhaabbachuu dadhabee humnoota isaa gara Tigraay bobbaase ariitiidhaan guutummaa naannoo Tigraay keessa deebise. TPLF Maqalee ergaa to'ateen booda humnoota mootummaa faana bu'uudhaan gara naannolee Amaaraaf Afaaritti tarkaanfachuudhaan lola cimaa adeemsisaa ture jira. Battala lolli kaabaa eegaluuf foolataa turetti qaamoleen adda addaa muddamni dhalate waraanan falan argatu marii malee ji'aa turan. Garuu mootummaan Itoophiyaa lolatti seenuuf dirqamuu isaa ibsuudhaan lola kanatti seene. Paartiileen siyaasaa Oromoo Ameerikan gamtaan Awurooppaa fi Afrikaa mariin biyyaalessaa hunda hammate akka adeemsifame rakkoon siyaasaa biyyattii furamu gaafataa turanii jiru. Pireezidaantiin Naayijeeriyaa duraanii Olusegun Obasanjoo bakka bu'aa gamtaa Afrikaa ta'uudhaan rakkoo kana furuudhaaf ijibbaanni godhaa turan osoo falan fidin yeroo dheeraa lakkoofsisee jira. Haala kana keessatti Itoophiyaan lolaa fi beelan lammiileen ishii miliyoonotaan lakkaayaman miidhamanii jiru. Kaanis ajjeefamanii jiru. Kuma dhibbootan kanneen lakkaaman ammoo qeef qabeenya isaanirraa buqqa'uudhaan gargaarsa namoomaa malee rakkataa jiru. Mootummaan Itoophiyaa muddama keessaa ifis ta'ee biyyattii kan galche yeroo ta'u ammas taanaan xurree nageenyatti deebi'uudhaaf karaa dheeratu isaaf hafa fakkaata. Osoo wal dhibdee siyaasaa biyyattiif mariitu falaa jedhamu mootummaan Itoophiyaa kanaafis komishinii marii biyyaalessaa kan mataa isaatiin hundeesse. Paartiileen siyaasaa Oromoo komishinii mootummaan hundeesse kanarraa abdii akkan qabnee fi komishiniin dhaabbate kunis walabaa miti jechuun jalqabumarraa kaasanii qeeqa isaanii dhiheessaa turanii jiru. Ammas taanaan manni maree paartiilee siyaasaa Itoophiyaa iftoominaa fi walabummaa adeemsaa hundeessuu komishinii marii biyyaalessaa kanarratti komii dhiheessuun adeemsi kunis yeroodhaaf akka dhaabbatu gaafatanii jiru. Akkaataa bu'uura yaadameetiin silaa
komishiniin jedhamu kun dhimmoota biyyaalessaa falmisiisoo ta'an irratti marii taasisuun qaama waliigaltee biyyaalessaa uumuu dandeessisuu fi kan hoogganuu fi qindeessu ture. Garuu komishiniin kun mootummaan hundeeffamuun isaa amanamummaa isaa shakkii keessa galche. Dr. Raahel Baafee walitti qabduu mana maree paartiilee siyaasaa Itoophiyaati. Adeemsi komishinicha hundeessuuf taasifame kan iftoominni hanqate walabummaa fi hunda hammataa waan hin taaneef manni marichaa komii isaa qaamolee dhimmi ilaallatutti dhiheeffatee jiran. Komii isaanii kanas gurraandhala 10/2014tti gara mana maree bakka bu'oota ummataa fi waajjira afayaa'ii mana marichatti kan dhiheeffatan yeroo ta'u kanas erga qorri waliigalaa irratti taa'ameen booda jiran. Paartiileen siyaasaa biyyattii addatti kanneen Oromoo adeemsi marii biyyaalessaa amansiisaa tahuu yoo baate bu'aan argamsiisu jechuudhaan jalqabumaa falmaa turanii jiru. Adeemsi komishinaroota adda baasuu fi muuduu yeroodhaaf dhaabbate irra deebiin haala hunda hammataa fi amanamaa ta'een akka eegalamuuf gaafachuudha kan dubbatan. Garuu deebisaan argannee jiran Dr. Raahel amma dura paarlamaan Itoophiyaa namoota 632 ummataan eeraman jedhame keessaa namoota 42 kanneen filataman maqaa isaanii ifoomsee ture. Namoota komishinarummaa komishinii marii biyyaalessaaf muudaman 42 kanneen adda baasuuf ummanni ammoo yaada isaa akka irratti kennatuuf yaamicha godhee ture paarlamaan biyyattii. Garuu namoonni kanneen ummataan akkamitti akka filataman ragaan dubbatu hin jiru. Amma dura labsii komishinii marii biyyaalessaa irratti yaada kennuuf ministeera haqaa Dr. Geediyoon Ximaatiyoos bakka paartiileen siyaasaa 53 argamanitti wixinee labsichaa dhiheessanii turan. Yeroo sanitti qabxiilee fooyya'uu qaban irratti dubbatame adda baafamuudhaan yaadni dabalataatis irratti kennamee ture. Garuu yaadni qabxiileen garii akka sirreeffaman paartiileen siyaasaa dhiheessan moggatti dhiifame. Namoonni komishinichaaf qaadhimummaan dhihaatanis kanneen dambii labsii komishinichaa boqonnaa 13 irra jiruun guunne jechuudhaan falmu paartiileen siyaasaa. Namoonni kunis kanneen lammummaa biyyoota lamaa qaban, loogii siyaasaa qabanii fi yakkaan himatamanii itti murtaa'ee hidhamantu keessatti hammatamee jechuudhaan falmii isaanii dhiheessanii turan. Kana malees qaadhimamtoota 42 kana keessatti dubartoonni 4 qofti filamuu fi hirmaannaan dargaggootas kan keessatti hin mul'anne jechuudhaan komii biraa dhiheessanii turan. Erga wixinee labsii irratti mari'atameen booda ammoo sirreeffamuudhaan yeroo lammaffaaf xinxalaaf akka dhihaatuuf walii galamee ture. Garuu osoo marsaa lammaffaaf irratti mari'atamin raggaasifamee jiran Dr. Raahel manni maree ministeerotaa ammoo gara mana maree bakka bu'oota ummatatti akka hin qajeelchine gaafannee jiran. Falmii siyaasaa Itoophiyaa keessatti baroota dheeraaf walitti bu'iinsa siyaasaa mudee lubbuu namootaa fi qabeenya balleessaa ture furuuf komishinii dhimma kana hoogganuu fi miseensa 11 qabu hundeessuuf yaaliin taasifamaa ture. Paartiileen siyaasaa jajjaboon deeggarsa ummata bal'aa qaban kanneen akka ABO, KFO fi addi bilisa baasaa ummata Ogaaden ammoo adeemsi shiraan guutame kamuu madda rakkoo siyaasaa Itoophiyaaf falaa mitii jechuun mormii isaanii dhageessisaa turanii jiru. Mootummaan Itoophiyaa ammoo paartiilee siyaasaa jajjaboo moggeessuudhaan filannoo kophaa isaa geggeessee erga injifateen booda raafama siyaasaa waraana makateen biyyattiin goolamaa jirti. Moggeeffamuu fi hidhamuun miseensotaa fi hooggantoota paartiilee siyaasaa Oromoo hidhamuun ammoo haala siyaasaa Itoophiyaa guutummaatti kan jijjiire yeroo ta'u Itoophiyaa keessattis akkuma kaleessa paartii aangoo ifarkaa qabu malee kan biraa walaba ta'ee if gurmeessuu fi yaada guddina biyyattiif ta'u jiru gumaachuu dhoorgamanii jiru. Waltajjii siyaasaa dhiphisuuf imaammata abbaa irrummaa barootaaf guddina Itoophiyaa sakaalee hordofuun miidhaa malee nageenya waaraa Itoophiyaaf fala akka hin taane seenan tolchee hima. Lammiileen Itoophiyaa irra jireessi isaanii dargaggootaaf shamarran ta'an baroota hedduuf sababa hojii dhabaa fi dhiibbaa siyaasatiin biyyattii Itoophiyaa jedhamtu tana keessaa baqataa turanii jiru. Lammiileen biyyattii 100,000 lakkaa'aman biyyoota Jabuutii, Somaaliyaa, Keeniyaa, Suudaan kibbaaf Suudaanitti baqatan lakkoofsi isaanii akka malee guddaadha. Baay'een isaanii ammoo osoo biyyatti godaanan hin gahin gammoojjii biyya ormaa keessatti kufanii hafan.
Keessattuu lammiileen Itoophiyaa karaa Jabuutii fi Somaaliyaa bosaasotiin biyyarraa baqatan bu'aa bahii baay'ee ulfaataa ta'e keessa dabruun bidiruun yookaan ammoo dooniidhaan gara Yaman qaxxaamuru. Garii ammoo faddaltoota seeran ala baqattoota deddeebisaniin saamamu, dubartoonni ammoo humnaan gudeedamu. Osoo gara Yaman qaxxaamuruuf bidiruu yookaan dooniin imalan kanneen irbaata qurxummii ta'an ammoo manni haa lakkaa'u. Yaman biyya erga bara 2011 as wal waraansaa walii keessa jirtu keessattis hidhaa fi dararaa ajjechaa makate mudatu lammiileen kanneen akkasuma Puutlaandiif Jabuutii keessattis gariin ajjeefamuuf gariin hidhamuun baroota hedduuf rakkoo lammiilee Itoophiyaa mudataa ture. Warri kanarraa hafee Yaman keessa qaxxaamuruun Su'uudi Arabiyaa seenan ammoo jireenya gadadoo yaaddoon guutame jiraatuuf dirqamu. Biyya afaan hin beekne fi xalaa hayyamaan qabne Su'uudi Arabiyaa keessatti hojiilee humnaa kanneen akka kuduraaf muduraa oomishuu, re'ee fi gaala tiisuu akkasuma warreen magaalota fooyyee qaban seenan ammoo hojiilee humnaa qulqullinaaf kan kana fakkaatan irratti bobba'anii jireenya isaanii dhiphuun guutame dhiibu lammiileen Itoophiyaa. Osoo jireenya dhiphuu kana dhiiban ammoo mootummaan Su'uudi Arabiyaa duula qabaa halkaniif guyyaan isaan baramne banuudhaan gara mana hidhatti isaan guura. Lammiileen Itoophiyaa haala kanaan qabamanii Su'uudi Arabiyaa keessatti erga hidhaman booda gara biyyatti darbatamu. Haalli Itoophiyaa keessaa waan hin jijjiiramneef Su'uudi Arabiyaatti deebi'uuf kanneen filatan ammoo laayyoo miti. Erga dhiheenya kana ammoo mootummaan Su'uudi Arabiyaa lammiilee Itoophiyaa manneen hidhaa keessatti ukkaamsee beela fi dhukkuba garagaraatiin miidhaa jira. Lammiileen kuma hedduu ta'an yeroo ammaa manneen hidhaa Su'uudi Arabiyaa garagaraa keessatti keessattuu kanneen akka Xariiqal Harjii fi Shumeeyzi jedhaman keessatti gidiraa dhala namaan hin malle argaa jiru. Lammiilee kanneen keessatti dubartootaa fi daa'imman akkasuma manguddoonni dadhaban baay'een ni argamu. Mana hidhaa keessattis nyaata dhugaatii gahaa malee uffata qaamatti kaayyatanillee osoo hin qabaatin lafa duwwaa yeroo qorraa kanarra ciisaa jiru. Mootummaan Su'uudi Arabiyaa fi kan Itoophiyaa hariiroo gaarii waliin qabaatanis lammiilee manneen hidhaa keessatti dararaa dhala namaatiin hin malle argaa jiran kanaaf naasuu dhabanii jiru. Imbaasiin Itoophiyaa Su'uudi Arabiyaatti argamus dhiibbaa gaafatama isaa gitu godhaa kan jirreetu himamaa jira. Inuma biyyatti isin galchina maallaqa kennaa jechuun riyaala Su'uudii hanga 3,000 hidhamtootarraa guuruun osoo biyyatti isaan hin galchine maallaqa sanis nyaataa akka jiru lammiileen mana hidhaa keessa jiran ni himatu. Yeroo ammaa manneen hidhaa Su'uudi Arabiyaa keessatti namni dhukkubsate wallaansan argatu. Namni hospitaala geeffamuuf baafame ammoo yookaan biyyattiin galle yookaan nutti hin deebinee jiru lammiileen Itoophiyaa manneen hidhaa Su'uudi Arabiyaa keessatti gidiraa